gonkuman jiru maaliif jennaan kan isaan qabatan waaqayyo waan ta'eef iccitiin mo'annaa injifannoo isaanii waaqayyoon qabachuu isaaniiti. Yaa saba waaqayyoo nuti bara keenya keessatti qorumsaa fi gidiraa garaa garaatiin qabamnee irra ta'uu danda'a. Rakkinnii fi qorumsi amma keessa jirru akka biyyaatti akka addunyaatti rakkoon amma argaa jirru kuni tokkoof tokko nurra darbuu kan danda'u fayyuu kan dandeenyu bilisa ba'uu kan dandeenyu gaafa waaqayyoo qabanneedha. Adeemsa keenya hundumaadhaan waaqayyoodhaaf kan mijatu yoo taanedha. Deemsi keenya waaqayyoodhaaf kan tolu yoo ta'e sabni waaqayyoo kuni bilisa ba'uu danda'a. መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከነልማ ከነፍሮ ቁልቁሉ ዋቀየ ቶኮ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በቸርነትና በምሕረት በቅድስናው ተራራ ላይ ስለሰበሰብከን ቃል እንድንሰማ በሕይወት እንድንኖር ስለፈቀድክልን እናመሰግናለን። አመስግኑት እግዚአብሔር። በቅድሚያ ክቡር አባታችን መላከ ምሕረት ቄስ ሰሎሞን ታደሰ፣ የደብሮ ዋና አስተዳዳሪ፣ አባቶቼ ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ሕፃናትም ጭምር ሁላችሁም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አደራችሁ? እንደምን እስከዛ ደረሳችሁ? akkam bultanii waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u jennee galateeffamaa kan ta'e maqaasaa akka galateeffannuuf addunyaa keessaa fo'atee mana isaa tulluu qulqullaa kanarratti kan walitti nu qabatee waaqa waaqotaa mootii moototaa gooftaa gooftotaa kan ta'e waaqni keenya uumaan keenya waaqayyoon maqaan isaa kan ulfaate fi kan galateeffame haa ta'u meelillee dhangalateeffadha. እናቱ እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም ከፍጥረት ሁሉ በላይ ከልጇ ከወዳጇ ከፈጣሪያ በታች ስሟ የተመሰገነ ይሁን። አመስግኗት እናታችንን። ቁልቁሎን ቶሎኒ እርግምቶኒ ወሬግምቶኒ ሁንዱም ተሳንዮ አከከናፊ ከበጀ ዋቅዮ ብራ ቀበንቲ መቃን ሳኒ ከኑልፋቲፍ ገንገለፍቶ ኑፋታው ሜል ጀዳ ሰደሳ ገለቴፈዳ Egaa akka fedhaa feeyyama waaqayyootti waaqayyo gooftaan keenya yoo nu feeyyame hafuura isaatiin yoo nu geggeesse daqiiqaa muraasaaf dubbii sagalee waaqayyoo kan barannu ta'a. Barsiisaa kan ta'e waaqayyoon gorsaas kan ta'e waaqayyoon gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu akka nu gorsu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen barumsa keenyaa ኢካቦድ kan jedhu ta'a. የትምህርታችን ርዕስ ኢካቦድ የሚል ይሆናል። በዚህ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 ላይ የሚገኘው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ኢካቦድ ጀቹን ከበጅኒ እስራኤል ራሱ ኬራ ጀቹና jedhame barreeffameera. Dubbii kana kan dubbatte haadha manaa Fiinaas yookaan immoo ijoollee Eelii lamaan keessaa Fiinaas kan jedhamu bara sana keessatti waaqayyo irratti yakka dalagan irraa kan ka'e waaqayyoon gama raajicha Saamu'eeliin isaan irratti raajiin akka raawwatamu darbees immoo waaqayyoon akka isaan adabu itti dubbatee waan tureef akka raajichatti dubbatametti yeroon isaa ga'ee sababii cubbuu ijoolleen Eelii raawwataniin kabajni Israa'el irraa akka inni soqu kabajni uummata waaqayyoo kan jedhaman kanarraa akka inni mulqamu
waaqayyoon itti dubbatee tureeti yeroon isaa yeroo ga'utti Filisxeemota wajjin Israa'eloonni waraanarra yeroo turanitti humna kan isaaniif ta'u waaqayyoon isaan wajjin ba'ee yeroo hundumaayyuu kan isaan gaggeessu humna kan isaaniif ta'uu fi waan hundumaa isaanii kan ta'e waaqayyoon isaan duukaa tureeti. Jalqaba irratti yoo laallu waaqayyoon saba Israa'el kana jalqaba irratti gama Yoosefiin gara biyya Gibxitti gurguramuu Yoosefiin isaanis immoo ijoolleen Yaaqoob warreen afaan 11 sun hundumti isaaniiyyuu gara biyya Gibxitti gurguramuu Yoosef godaananii akka turan kitaabarraa ni dubbisna. Egaa waaqayyo gooftaan waggaa 430 uummanni kun gidiraa Fara'oon jalatti bitamee dhiitamaa eega ture boodatti gaafa saba kana baasuudhaaf barbaadu ummatuma sana keessaa kan ta'e waaqayyoon kennaa fi ogummaa isaatiin kan guddise akkuma qulqullichi Phaawulos isaaf barreesse qulqullichi Museen garuu mana Fara'oon keessatti ilma mootii jedhamuu caalaa saba waaqayyo wajjin gidiraa fudhachuu jaallate jedheetoo kan isaaf dubbate waaqayyoon saba isaa kana baasuudhaaf ummata gabrummaan itti hammaate ummata cunqursaan itti hammaate kana baasuudhaaf gaafa jedhu waaqayyoon ofii isaatii kan qopheeffate ogummaanis kan guddifate mucaa xiqqaarraa kaastee haadhi isaa amantiidhaan guddiste kana fayyadameetu ummata kana baasuuf jaallate. Kanaanis waaqayyoon Museedhaan saba kana akka baastuuf ani humna siifan ta'a gaggeessa siifan ta'a jechuudhaan itti dubbatee ture. Gargaarsa waaqayyootiin Museen ummata sanaa gammoojjii Gibxii keessa gaggeessee gidiraa waggaa 430 booda waaqayyoon ummata sana akka inni gara biyya isaaniitti akka isaan galan akka taasise kitaabarraa ni dubbisna. Kana keessatti waaqayyoon ummata kana gaafa baasu ummanni sun biyya Gibxii keessatti waan turaniif biyyi Gibxii immoo akkuma kitaaba irratti barreeffame kitaaba raajicha Isaayyaas boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irraa gaafa dubbisnu ummatni Gibxii kun waaqa tolfamaa kan waaqessuu fi waaqayyootti faallaa kan gale waan tureef ummata kana keessa gaafa ba'u sabni waaqayyoo kun waaqeffannaa ormoota kanaan qabamee waaqa isaarraa akka addan baaneef waaqayyoon taabota irratti seera yookaan immoo abboommii kurnan barreessee waaqayyoon Musee wajjin si'a 570 ol eega waliin dubbatanii tulluu Siinaa irratti baasee guyyaa 40 achirra eega ture boodatti soomaaf kadhannaadhaan ture Museen taabota kakuu waaqayyoo irraa fudhatee ture. Egaa taabonni kakuu waaqayyoo Museen waaqayyo irraa fudhate kanaan ummanni kun waggaa 40 guutuu isaan biyya isaanitti akka galaniif galaana Eertiraatti yoo dhufan galaana Eertiraa dhaabee akkasumas immoo galaana Yordaanos kuchisiisee waaqayyoon gama ergamaa isaa qulqulluu Mikaa'eliitiin guyyaa isaaniif duumessaan galgala halkan immoo addeessan isaan gaggeessaa uummanni kun gara biyya isaaniitti akka galan taasisee ture. Waaqayyoon gabrummaa keessaa gara biyya keenya samiitti akka galu hunduma keenya nu gargaaru. Waaqayyoon galateeffadhaa. Egaa taabonni waaqayyoo kun dinqii raawwachaa ajaa'iba raawwachaa kan turte gara biyya isaaniitti isa galanii booda immoo waaqayyoon isaan wajjin ta'ee yeroo kamiyyuu uummatni Israa'el kun waaqayyoon waan isaan wajjin jiruuf humna kan qabanii fi waraana irrattis kan isaan gitu gonkuman jiru. Maaliif jennaan kan isaan qabatan waaqayyo waan ta'eef iccitiin mo'annaa injifannoo isaanii waaqayyoon qabachuu isaaniiti. Yaa saba waaqayyoo nuti bara keenya keessatti qorumsaa fi gidiraa garaa garaatiin qabamnee irra ta'uu danda'a. Rakkinnii fi qorumsi amma keessa jirru akka biyyaatti akka addunyaatitti rakkoon amma argaa jirru kuni tokkoof tokko nurra darbuu kan danda'u fayyuu kan dandeenyu bilisa ba'uu kan dandeenyu
gaafa waaqayyoo qabanneedha. Adeemsa keenya hundumaadhaan waaqayyoodhaaf kan mijatu yoo taanedha. Deemsi keenya waaqayyoodhaaf kan tolu yoo ta'e sabni waaqayyoo kun bilisa ba'uu danda'a. Uummanni Israa'el kun waaqayyoon isaan wajjin ta'ee humna isaaniif ta'ee isaan injifannoo akka argatan gochaa ture. Israa'el biyya sodaatamtu biyya waaqayyoo waan taateef Israa'eloonni foonii waggaa 430 eega dhiphatanii boodatti humna waaqayyoon isaan ittiin ceesise galaana sana kutanii gara biyya isaaniitti ittiin galaniiruuti. Eega sanaayis humni waaqayyoon kun isaan hordofeetoo yeroo waraananis ba'an taabota waaqayyoo qabatanii ba'aniitu injifannoon galaa turan. Amma booda irratti waaqayyoon ijoollee isaa wajjin luba ta'ee akka tajaajiluuf kan fo'ate kan filate Eeliinii fi ijoolleen isaa. Eeliin bara isaa guutuu waaqayyoon tajaajilaa galateeffachaa aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyeessaa taabota waaqayyoo kabajaa kan ture yoo ta'u, booda irratti kan ka'an ijoolleen isaa lamaan garuu Afiinii fi Fiinaas kan jedhaman waaqayyoon lubummaadhaaf akka tajaajilaniif ijoollee Eelii kana isaan kabajee osoo jiru isaan garuu waaqayyoo irratti hojii hin taane raawwachuutti kaan jedha. Waaqayyoon hojii hin taane waaqayyoo irratti raawwachuu hunduma keenya nu amanaa. Ijoolleen Eelii kun aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyaatu irratti qoosuu jalqaban. Namoonni waaqayyoodhaaf aarsaa akka dhiyaatuuf aarsaan qalamee hubamee dhiyaatu yeroo inni dhufu isaan garuu kabaja waaqayyoo ulfina waaqayyoodhaaf kennuu caalaa ofii isaaniitiif aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyaate sana salphisuutti ka'an. Kana qofa osoo hin taane kitaaba irratti bifa ciggaasaa ta'een kan barreeffame namootni waaqayyoo gara mana qulqullummaatti yeroo dhufan dubartoonni yeroo gara mana qulqullummaatti dhufan hojii hin taane hojii dabaa isaa wajjin amma raawwachuutti mana qulqullummaa xureessuutti ga'an jedha. Waaqayyoo mana qulqullummaa xureessuu irraa hunduma keenya nu amanaa. እነዚህ ሰዎች ሁለቱ የኤሊ ልጆች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ርኩሰትን እየፈጸሙ ነበረ ይላል መጽሐፍ። እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ተቆጣቸው። ከሐና የተወለደው ነቢዩ ሳሙኤል በዛን ዘመን በእግዚአብሔር ሞገስ እያደገ ነበረና መጽሐፍ እንደሚናገረው እነሱ ላይ ትንቢት አናገረ። እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር በራእይ እንደተገለጠለት ትንቢት እንዳናገረው እግዚአብሔር አምላካችን ወደ ሳሙኤል መጥቶ በሌሊት በተኙበት ሰዓት ከካህኑ ከኤሊ ጋር በተኙበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ወደዚህ ወደ ብላቴናው ወደ ሳሙኤል መጣና ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ ጠራው ይላል። waaqayyoon Saamu'eel nama waaqayyoo kan ta'e Saamu'eel nama waaqayyoodhaaf jiraate surraa fi ogummaa waaqayyootiin kan guddate kana mana isaatiif raajii taasisee waan isa muudeef dubbiin waaqayyoo gara Saamu'eel dhufe halkan iddoo rafee jirutti Saamu'eel Saamu'eel jedhee isa waame. Saamu'eel yeroo ka'u Eeliin waan isa waametti fakkaatee gara Eelii deemee jedhe gara lubichaa. Eeliin dubbii kana ofiisaatti waan hin waamneef ani si waamne deebiitii rafiitti hin jedhe. Ammas waaqayyoon deebi'ee gaafa rafu ammas Saamu'eel Saamu'eel jedhee isa waame. Ammas gara Eelii deeme. Eelii waan isa waametti fakkaate yeroo kanatti ani si waamne deebii rafi. Dubbiin kun garuu amma deebi'ee tokko sitti deebi'u yoo ta'e deebitee kan waamamtu yoo ta'e waamichi kuni waaqayyo irraa waan ta'eef ani garbichi kee nan jira yaa gooftaa natti dubbadhu ittiin jedhe. Yeroo kanatti dubbiin sagalee waaqayyo ammas mucaasaa raajicha Saamu'eelin akkas jedhee waame. Saamu'eel Saamu'eel jedhee yeroo kana yeroo inni waamu akka lubicha irraa itti himame sanatti Saamu'eel waamichi isaa waamicha Eelii osoo hin taane waamichi isaa waamicha biyya lafaa osoo hin taane waaqayyoon samii irraa kan isa waamatee jiru waan ta'eef isa hubateetu kitaaba kanarra tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti
yaa gooftaa koo garbichi kee nu dhaggeeffataatii ati dubbadhu jedhe. Bara keenya keessatti Waaqayyoon karaa tokkos karaa biraa saba isaatti dubbata. Waaqayyoon karaa tokkos karaa biraa saba isaatiif ergaa isaanii dabarsa, waamicha isaa nuuf taasisa. Waamicha irra mana qulqullummaatti ittiin waamamne kuni waamicha namaa osoo hin taane waamicha Waaqayyooti. Bara baay'eedhaaf Waaqayyoon mana isaa keessatti nu waameera. Nu fudhateetoo akkuma qulqullichi Phexros dubbatu ergaa isaa irratti tokkoffaa Phexros boqonnaa 2:9 irratti hojii isaa isa dinqisiisaa akka dubbattaniif ajaa'iba isaa akka himtaniif Waaqayyoon dukkana keessaa gara ifa isaa isa ajaa'ibsatti isin waame akka inni jedhu. Waaqayyoon dukkana keessaa gara ifaatti nu ceesisuudhaaf, jireenya isaa nuuf laachuudhaaf, jireenya keenya eebbisuudhaaf, bara baraaf mana isaa keessaa akka jiraannuuf nu waama. Waaqayyoon dubbii isaas nutti dubbata. Bara kakuu keessatti raajotaan booda irra ofii isaatiin mul'ate, booda irratti immoo gama abbootii keenya duuka buusatiin, abbootii duuka buusota irraan hayyoota mana kiristaanatiin abbootii keenya har'a jiranii Waaqayyoon nutti dubbata. Waamicha kana garuu kan dhaga'etti hin jiraate eenyu laata? Akkuma qulqullichi Phaawulos dubbatu ergaa saba Ibrootaatiif erge boqonnaa 1 irratti jalqaba irratti Waaqayyoon gama raajotaatiin nutti dubbate, amma immoo jedhe gama ilma isaa tokkichaatiin nuuf ibse jedheetu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dubbii raajotaan dubbatame sana raawwachuudhaaf akkasumas immoo ijoollee Waaqayyoo bilisa baasuudhaaf kan waanjoo gabrummaatti ulfaate sana waanjoo gabrummaa caccabsee ijoollee Waaqayyoo gara bilisummaatti ceesisuudhaaf ilmi Waaqayyoo hin yaane keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam irraa foon ishee foon lubbuu ishee irraa immoo lubbuu fudhatee inni abidda ta'e mana kootiin haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii keessa buleetu tawaayidoodhaan kabajamee gara biyya lafaatti dhufe. Mee Waaqayyoon galateeffadhaa, ni jedha Waaqayyoon galateeffadhaa. Jaalala isaatiin gara biyya lafaatti kan dhufe dursa irratti raajoonni ni dhalataan ni bu'an isin fayyisa jedhanii kan dubbachaa turan sana ifaan hojiidhaan kan agarsiise akka raajota dubbachiisanatti dubbii fayyinaa keenya kan nuuf raawwate isaadha. Amma qulqullichi kuni gama ilma isaa tokkichaatiin immoo nuuf ibse jedheetu Waaqayyoon kan raajotaan dubbate sana Kiristoosin immoo akka dhufee nuuf ibse. Amma gara Kiristoosin dubbiin fayyinaa akka lallabame, amma Kiristoosin fayyinni keenya akka nuuf raawwatame qulqulluun Phaawulos dubbata. Kanaaf namni dubbiin Waaqayyoo ittiin lallabamne hin jiru. Namni waamichi Waaqayyoo isaaf hin taasifamne hin jiru. Akka Saamu'eel waame kanatti Waaqayyoon tokkoon tokkoo keenya nu waameera. Amma kan rakkoo ta'e Waaqayyoon gaafa nu waamu Waaqayyoo jala awwaannee waan inni jedhe raawwachuutu rakkoo ta'e. Waaqayyoon baroota keessatti haala garaagaraatiin nu waameera. Qulqullummaadhaaf nu waameera. Xuraa'ummaadhaan akka jiraattaniif osoo hin taane qulqullummaadhaaf Waaqayyoon nu waameera jedhee akka kitaabni dubbatu cubbuu addunyaa keessa baanee Waaqayyo wajjin akka jiraannuuf, qajeelummaadhaan akka jiraannuuf, waa'ee biyya keenya ishee samiitiif akka hojjennuuf Waaqayyoon tokkoon keenya nu waameera. Waamicha isaa hubannee akka jiraannu Waaqayyoon nu keenya nu gargaaru. Amma Saamu'eel yaa gooftaa garbichi kee ni dhaga'aatii dubbadhu jedhe. Waan Waaqayyoon nutti dubbatu dhaggeeffachuudhaaf qophaa'uun barbaachisaadha. Waan Waaqayyoon nutti dubbatu hojiitti hiikuudhaaf of qopheessuun barbaachisaadha. Amma Waaqayyoon gara raaja kanaatti dhufeetu mana isaa keessatti hammeenya daba raawwatamaa jiru kana isa sanaaf Eelii fi ijoollee isaa irratti adabbii akka inni dabarsuudhaaf jiru raaja kanatti dubbate. Waaqayyoon Eeliidhaan jalqaba irratti ulfina mana Waaqayyoo, ulfina koo caalaa, ulfina ijoollee keetiif waa'ee kabaja kootii dhiistetta. Ijoolleen kee mana qulqullummaa keessatti daba kana hundumaa, cubbuu kana hundumaa yeroo raawwatan ati kabaja koo caalaa kabaja isaaniitiin callisteetta waan ta'eef jedhe Waaqayyoon. Mana Waaqayyoo keessatti dabni cubbuun gaafa raawwatamu nuti osoo waan sana sirreessuu dandeenyu callisnee kan laallu yoo ta'e Waaqayyoon nu gaafata. Eeliin ofii isaatiin nama bara isaa guutuu Waaqayyoon tajaajileedha.
amma ijoolleen isaa kun lamaan garuu gaafa ka'an si'a tokkotti meetu callise waa'ee kabaja waaqayyootiif waa'ee ulfina waaqayyootiif dubbachuu caalaa calliseetuma isaan laalutti ka'e. Waaqayyoon immoo dhufeetu ati ulfina koo kabaja koo caalaa waa'ee ijoollee keetii waan callisteef jedhe. Sirrattis ijoollee kee irrattis adabbii nan dabarsa jedheetu innis ijoolleen isaatis du'aan dabarfamanii akka isaan fudhataman itti hime. Waaqayyoon adabbii akkasii irraa hunduma keenya nu haa baraaru. Baay'een keenya hojii waaqayyootti hin tolle baay'ee raawwanna. Seera waaqayyoo irra daddarbinee obboleessa irratti akkasumas namoota irratti cubbuu waaqayyoon hin raawwatina jedhe raawwachaa baroota keenya baay'ee gubneerra. Cubbuun keenya sun kan nu balleessu akka ta'e osoo beeknu cubbuu keessa kan deddeebinu waaqayyoon ija araara isaatiin nu daawwatee amma mucaan kun deebi'a gaabbiidhaan naaf deebi'a jedhee nu ilaalatii jira. Nuti yoo dinne hanga dhumaatti balleessanaan itti fufne garuu guyyaa tokko adabni waaqayyoon nurra jira. Akka san hin taaneef waaqayyoon dubbii isaatiin nu akeekkachiisa. Cubbuu keessaa akka deebinuuf gara qajeelummaatti akka deebinuuf humna waaqayyoo ulfina waaqayyoo akka dubbannuuf waa'ee biyya lafaa caalaa waa'ee kabaja namaa caalaa kabajni waaqayyoo akka caalu kabaja biyya lafaa caalaa kabajni mana waaqayyoo akka caalu dubbachuun nurra jiraata. Egaa kana ta'e jedheetu waaqayyoon adaba kanarratti dabarsee yeroo kanaa Eeliin dhaga'ee ture waan ta'eef dubbii waaqayyoo raaja waaqayyoo kanatti dubbatu kana ni gaafate. Raajicha kana waan waaqayyoo sitti dubbatee hundumaa takkayyuu akka hin dhoksine maqaa waaqayyootiin hundumaa sanatti meettiin jedhe. Raajichi kunis maqaa waaqayyootiin isa gaafate waan ta'eef dubbii waaqayyoon isatti dubbate kana tokkoon isaatti himu tokko hambisee waaqayyoon isaan adabuudhaaf akka jiru isaan irratti murtoo darbe kana hundumaa itti hime. Eeliin gaddeetumaa ni dhiise jechaadha. Yeroon sun yeroo ga'u amma Filisxeemotaaf Israa'eloota gidduutti lolli guddaan ka'ee ture. Lola kanarratti uummanni saba waaqayyoo kan jedhaman Israa'eloonni waraana isaanii wajjin ba'anii yeroo isaan lola jalqaban si'a tokkotti loltoonni uummata Israa'el keessa ta'an si'a tokkotti jalaa ajjeefamanii jiru. Ilaalaa gaafa waaqayyoon surraa isaatiin nu wajjin ba'u waan hundumaa irratti nuti mo'attoota taanee galla. Gaafa waaqayyoon salphisnee kabaja waaqayyoo gadi buusnee waa'ee jireenya biyya lafaatiif jennee waaqayyoo dhiisnu garuu waaqayyoon nu dhiisa. Waaqayyoon ala moohumaayyuu gochuu hin dandeenyu. Humna keenya kan ta'e isa waan ta'eef jireenya keenya kan ta'e isa waan ta'eef waan hundumaa keenya kan ta'e waaqayyo waan ta'eef isaan ala moohumaayyuu gochuu hin dandeenyu waan ta'eef waaqayyoon waan isaanirraa humna isaanirraa fudhateef warreen Filisxeemonni si'a tokkotti raayyota isaanii jalaa fixan. Amma uummanni Israa'el kun gidiraan ammasii maaliif nutti dhufe? Maaliif Filisxeemotaan ajjeechaan ammas nurratti raawwatame jedhaniitu taabota waaqayyoo waan dhiisnee baaneef taabota Tsiyoon waan dhiisnee baaneef kun nurra ga'e jedhaniiti amma isaan keessaa erganii taabonni waaqayyoo akka isaaniif dhufu taasisan. Taabota waaqayyoo teessoo isaarraa fidaniitu gara waraanatti ba'an. Yeroo kana uummanni Filisxeemonni taabonni waaqayyoo gaafa isheen dhuftu sodaatan. Wayyoo nuuf wayyoo isaan kana dura Fara'oonii fi raayyoo isaanii galaana Eertiraa keessatti kan ittiin koffisan waaqayyoon surraa isaatiin isaan wajjin kan ta'e amma taabonni waaqayyoon dhufteetti booree baafadhaa bu'aa waan dhumaa keessanis waan gochuu qabdan godhaa jedhanii walitti lallabatanii turan. Garuu dubbiin akkas hin taane. Maaliif jennaan taabonni waaqayyoo humna kan qabdu yoo taate iyyuu humna ishee kan hin kabajne ijoolleen Eelii lamaan yakka waaqayyoo hunduratti raawwatan irraa kan ka'e kabajni isaan irraa sokkeera. Akka duraa sana taa'u osoo hin taane raayyoonni isaanii akka jala ammallee dabalee baay'ee dhumu ta'eetu kana qofa osoo hin taane ijoolleen Eelii lamaan isaanii waraana san keessatti akka ajjeefaman dabalataan taabonni waaqayyoo akka isheen godaantu Filisxeemota harkaa akka isheen galtu ta'e
hammeenyi keenya mana qulqullummaa keessatti taabota waaqayyootiif hanga ga'utti namoonni waaqayyoo namoota qulqullaa'oo ta'aniif amma ga'utti yeroo itti ga'u jira yeroo tokko tokko taabonni waaqayyoo hunda dhabdee osoo hin taane hammeenya kan immoo cubbuu ijoolleen eelii lamaan raawwatan san biraa kan ka'e taabonni waaqayyoo godaante amma gara Filisxeemitti deemte Filisxeemonni immoo waaqa tolfamaa Daagon kan jedhamu tokko waaqessaa ture waan ta'eef kitaaba kanarratti tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 5 lakkoofsa tokko irraa kaasnee gaafa dubbisnu gara mana xaawotii isaanii sanatti yookaan waaqa tolfamaa sanatti galchaniitu taabota waaqayyoo fi waaqa tolfamaa yookaan Daagonii sanaa bukkee kaa'an gaafa isaan ganaman lafaa kaa'an taabotni waaqayyoo fi akkasuma immoo Daagoniin waaqni tolfamaa sun iddoo tokkotti kaa'anii waan turaniif yeroo isaan barii kaa'anii too deemanii ilaalan waaqni tolfamaan Daagoniin isaanii suni fuuldura taabota waaqayyootti jiradoof arganii jedhamee jira waaqayyoon galateeffadha. Ulfina waaqayyoota irraa kan ka'e taabonni kun kan waaqayyooti kan humni waaqayyoo irra jirudha. Kanaaf yeroo kanatti isaan kun addaan gombifameetoo taabota waaqayyoo fuulduratti waaqa jedhanii kan waaqa isa san argan ammas lammaffaa sirreessanii akka barbaadanii taabota waaqayyoo jala godhanii ammas Daagonii kaanii deeman gaafa lammaffaa deebi'anii dhufanii amma immoo akkuma duraa sana waaqni isaanii yookaan immoo waaqni tolfamaan isaanii sun addaan gombifamee mataan isaa harki isaa miilli isaa qaamni isaa hundumti isaa irraa mulqameetu gombifamee ture jedha maqaan waaqayyoo kan ulfaanne dhufaa ta'u ulfina waaqayyootiin kun ta'ee jira amma qulqullichi Phaawulos dubbatu taabota waaqayyoo mana xaawotii kan kaa'u eenyu jedhee akka inni dubbate taabonni waaqayyoo fi xaawotiin tokkummaa akka inni hin qabne ifaa fi iftii fi dukkanni tokkummaa maalii qabu Kiristoos fi Beel'ehoor yookaan seexanni Daabiloos tokkummaa maalii qabu taabota waaqayyoos mana xaawotii keessa kan kaa'u eenyu jedhee qulqulluun Phaawulos akka dubbate sanatti kunis gonkumaa ta'uu waan hin dandeenyeef ulfina taabota waaqayyootiif Daagoniin burkuu taa'ee caccabe mee bilchina waaqayyoo galateeffadha. Amma taabonni waaqayyoo godaanuu ishee gaafa dhageessu akkasumas immoo kitaaba kanarratti maa duree godhannee kan kaane haadhi manaa Fiinaas sun ulfa turte da'umsaaf geesse turte gaafa kana dubbiin isheen dhageesse Eeliinis du'uu ijoollee isaa dhaga'eetu ofii isaatiif taabonni waaqayyoo isa akka godaante dhaga'eetu rifatee kufe achumaan du'e ijoolleen lamaan isa waraanaan du'aniiru Eeliinis sadaffaatti dabalameera gaafa kana haadhi manaa Fiinaas tuni da'umsarra taatee osoo jirtuu cinqamtee osoo jirtuu jabaadhu mucaa deessetta jedhanii ishee jajjabeessuudhaaf yoo yaalanillee isheen garuu abbaan manaa ishee akkasumas akaakayyuun daa'ima ishee kan ta'e Eelii dabalatee du'anii waan turaniif isheen jajjabaachuu hin dandeenye mucaa ishees deesse mucaa ishee sanaanis maqaa isaa gaafa baastu Iikaabood jetteeni jedha. Iikaabood jechuun kabajni Israa'el irraa mulqameera kabajni Israa'el irraa sokkeera gaafa jettu Iikaabood jetteeni jedha. Iikaabood jechuun kabajni Israa'el irraa sokkeera jechuudha. Amma gara mata duree keenyatti gaafa deebinu ulfinni waaqayyoo taabota irratti mul'atee waaqa tolfamaa caccabseera. Waaqayyoo yeroo isaatti immoo taabonni isaa dinqii achi keessatti Filisxeemota keessatti raawwatame dha'ichi guddaan isaan irratti ka'ee ture waan ta'eef cittoodhaan rukutamuun hantuunni itti gadhiifamuun waan baay'ee saba sana irratti taabota waaqayyoo fudhatanii galuu isaan irraa kan ka'e irratti adabbii waan ga'ee tureef cinqamanii waan godhan dhabanii maal haa goonu jedhanii taabonni waaqayyoo gara biyya keetti nurraa haa galtu jedhan humni waaqayyoo bakkeedhaan kan daangeffamu miti. Uummata sana rafuu fi taa'uu isaan dhoowwe taabonni waaqayyoo bakkeessa malee taa'e waan ta'eef adabbiin dha'ichi isaanitti dhufe. Kanaaf taabonni waaqayyoo akka galu murteessan guyyaa irraa kanatti taabonni waaqayyoo gara biyya ishee gara Israa'el gara ijoollee waaqayyootti deebiteetti jedhaatii waaqayyoon galateeffadha.
egaa taabonni Tsiyoon gara biyya ishee gara Israa'elitti deebitee kitaaba kanarratti boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa dubbisnu Aminadaab biratti taabonni Waaqayyoo akka isheen kaawwamtee turte namni taabota Waaqayyoo eegus yookaan immoo kan tajaajilus kaawwamee akka inni ture kitaaba kanarraa dubbisna. Amma dubbii keenyatti gaafa deebinu barumsa keenyan xumurraa Ikaabor jechuun kabajni Waaqayyoo Israa'eloota irraa sokkeera jechuu akka jenne Israa'eloonni gama lamaan laalamu. Israa'el jechuun saba Waaqayyoo jechuudha hiikanሳ እስራኤል ማለት የእግዚአብሔር ሕዝቦች ማለት ነው። ኡምኒ ዋቀዮ ኩኒ እስራኤሎታ ፎኒ ኢሳን ጀልቀባ ወርዲ ገላና ኤርትራ ኩተኒ ጨንሱኒ እስራኤሎታ ፎኒ ጀለሙን ቤከሙ ብየ እስራኤል ገስ ከንዝራተን ሱኒ ኡመኒ ሱኒ እስራኤሎታ ፎኒ ወጀደመን ኑቲ ክርስቲያኖኒ ክርስቶስ ይጠመን ያመንቲደን ከንዝራን ደሞ እስራኤሎታ ልቡ ጀደነ ቤከምና እስራኤሎኒ ፎኒ ገላና ኤርትራ ጨኒ ደርበኒሩ ኑቲ እስራኤሎኒ ልቡ ሞ ገላና ዱአ ከንበረ በረከንተ ከንገመ በለሳ አዳሚን ኢጆሌ ዋቀዮ ሁሉ መረቲ ለብሰኔ ደርቤ ቱሬ ኢተሰነ ክርስቶስ እንጨነራ ሜል ጀላቲ ክርስቶስ እንገለተ ፈጣ እስራኤሎታ ልቡ ከንታኔ ኑቲ ከበጀ ቀብና namni seera Waaqayyoo eege sabni Waaqayyoo irraa kabajni kennameef kabaja isaa eeggatee yoo jiraate kabaja qaba. Gaafa seera isaatiin jiraachuu didee immoo Waaqayyoo irratti cubbuu raawwate immoo namni kabaja isaa dhaba. Kanaaf nuti sabni Waaqayyoo kabaja keenya eeggachuu nurra jiraata. Sabni Waaqayyoo nuti kabaja keenya beeknee kabaja keenya jiraachuu nurra jiraata. Yoo hin taane garuu adeemsi keenya cubbuudhaan deddeebi'uun Waaqayyoo irratti yakka raawwachuun garuu adeebaaf nama geessa. Akka sanaaf hin geenye garuu nuti deebi'uun barbaachisaadha. Kanaafis kabajni keenya maal inni yoo jenne Waaqayyoon jalqabarratti bifa fakkeenya isaatiin nu uume hafuura jireenya nutti baafatee harka isaatiin tottolcheetoo miidhagsee ofiin fakkeessee akka kitaabarratti dubbisnu namni bifa fakkeenya Waaqayyootiin uumamuun kabaja isaati. Namni Waaqayyoon dhala namaa fayyisuudhaaf foon isaa kukkutee dhiiga isaa lolaasee bilisa nu baasuun kabaja dhala namaa kan mul'isudha. Foon Kiristoos uffatee biyya lafaatti ittiin dhufee mul'ate foon dhala namaati. Namni kabajamaa ta'uusaa agarsiisa. Kabajni Israa'el taabota Waaqayyoo akkasumas ulfina Waaqayyoo dubbachuu ture. Kabaja kana nutis qabna jechaadha. Isa kanaan jiraachuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo nuti sabni Waaqayyoo gatiin nuuf kanfalamee kabaja keenya mul'isa. Waaqayyoon nuuf jecha beenya nuuf ta'eetoo fannoo irratti fannifamee bilisa kan nu baase qaama kamiif osoo hin taane nuti jireenya akka argannuuf fayyinaa bara baraa akka argannuuf nuti kaayyoo uumamuu keenya jalqabumarraayyuu Waaqayyoon galateeffachaa mootummaa isaa akka dhaalluuf bara baraaf jiraatota akka taanu waan ta'eef Waaqayyoon gatiin kaffalamne kanfalee bilisa nu baase. የማይከፈለውን ዋጋ ከፍሎ ክርስቶስ ነፃ አውጥቶናል። ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚናገረው በዚህ በገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ክርስቶስ በስጋውና በደሙ ነፃ እንዳወጣን በመከራው ነፃ ካወጣን በኋላ እኛ ደግሞ ዳግመኛ ወደ ባርነት ቀንበር እንዳትመለሱ በባርነት ቀንበር ዳግመኛ እንዳትያዙ ብሎ ይናገራል፣ ያስጠነቅቀናል። ዴቢተኒ ዋኞ ገብሩ ማተነከም ቀበብኔ ክርስቶስ ፎንሳ ኩኩቴ ዲገሳ ደንገላሴ ቢለስ ይባሰረጀ ሰምኒ ዋቀዩ ሰበምኒ ገቲን ዲገሩፍ ከፈለቤ ታኔሶ ጅሩ ብየ ለፋረቲ አደምሰን ታኔ ጩቡን እንደደቡ ኑን በርባችሱ ኑት ዲጋ ሆልቻት ዲጋ ክርስቶስን ቢሊሰ ባኔራ ኑት ክርስቶስ ገቲን ከፈለኔ ከፈለ ቢሊሰኑ ባሰራ ጅሬኝ ከኛ ኢሳን አከታውፍ ቆርምሰ ከሳ ኢሳን ገረ ብየ ከኛ ተከገሉፍ ግድራፊ ቆርምሰ ብየ ለፋ ከና ከትን እንጂፈኑፍ ጅሬኝ ከኛ ከንተ ጅሬኝ ነው ናችላፍ ቆርምሳ ፊ ግድራስ መቴ ክርስቶስ ቢሊሰኑ ባሰራ አማ ነምኒ ገቲሳፍ ከፈለኔ ከሮበቹን በርባችሳዳ ጅሬኝ ከኛ ከሱመትን ከስረቴ ምቲ በረከኩሞ ፈከሰቲ ነምኒ ወዱዌ ልቡሳ ሲኦል ከሰት ፎንሳሞ አዋልተ ከሰት ከንተበቱ ዳብሎስ ቶሬ ቢታሳ ጀሮ ቶሬ ዋንተ ቢታ ከነ ጨጨብሴ ከም ቢልሰኑ ባሴ ክርስቶስ ዳ ከናፍ ገቲኖፍ ከፈለኔ ቤቁም በርባችሳዳ ክርስቶስ
fayyina keenyaaf jecha gidiraa sana eega simatee jaalala gonkateen eega nu fayyifatee nuti deebinee waanjoo gabrumaatiin qabuun nurra hin jiraatu. Kanaafiyyuu waanjoo gabrumaatiin deebitanii kan qabamne of eeggadhaa jedhamne. Kabaja keessan eeggadhaa jedhamne. Kabajni keenya Waaqayyoodha. Waaqayyo irraa adda baanee jiraachuu hin dandeenyu. Kan Waaqayyoon jaalatee kan Waaqayyoon kabajnee ittiin jiraachuun barbaachisaadha. Waaqayyo irraa adda baanan garuu homaayyuu jireenya hin qabnu. Akkuma qurxummiin bishaan keessa yoo ba'e jireenyi isaa dhaabbatu. Nuti mana qulqullummaa keessa yoo baane, nuti jireenya Waaqayyoo irraa adda yoo baane, nuti mana Waaqayyoo keessa yoo baane, akkasumas qulqulloota irraa adda yoo baane, qulqulleetti dubroo maaramii irraa adda yoo baane nuti jireenya hin qabnu. Fannoo gooftaa irraa adda yoo baane nuti jireenya hin qabnu. Kun hundumtuu kabaja keenya eeggachuun barbaachisaadha. Kabaja keenya nu gachiisuudhaaf kan dhufan baay'een jiru. Kabaja Waaqayyoon nuuf laate kan ittiin jiraannu diina keenya kan ittiin injifannu taabota Waaqayyoo irraa adda nu baasu kan barbaadan jiru. Taabonni hin barbaachisu kan jedhan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa adda nu baasu kan barbaadan Waaqa gonka ta'e gonka namas kan ta'e tawaayidoodhaan kan kabajame biyya lafaatti kan dhufe ijoollee Waaqayyoo bilisa kan baase beenyaa kan nuuf ta'e isa irraa adda nu baasu kan barbaadan jiru. Qulqulleetti dubroo maaramii haadha Waaqayyoo irraa adda nu baasu kan barbaadan jiru. Isheen maali kan jedhanii ishee irratti dubbatan kan Waaqayyoon kabaje gadi buusu kan barbaadan ulfinni ishee samiirra kan ta'e afaan namaatiin ulfinni ishee waan ta'u malee namoonni baay'een isaanii kabaja ishee irraa adda nu baasu kan barbaadan jiru. Isheen kan kabajamteedha. Kabajni ishee namarraa osoo hin taane samiirra Waaqayyo Abbaan ofii isaati ishee qulqulleessee akkuma qulqullichi Daawit dubbateef isheen Waaqayyoon bultoo isaa qulqulleesse kan jedhe bultoo isaa akka taatu Waaqayyoon dursee kan ishee qopheesse. Qulqulluu Gabri'eel ergee kabajni ishee samiirraa akka ta'e kennaan kan guutamte gammadi jedhee kan ishee qulqullummaa ishee akkasumas immoo ulfina ishee kan dubbateef ilma akka isheen deessu Kiristoos ishee irraa akka dhalatu kan dubbatee Waaqayyo irraa ergamee qulqulluu Gabri'eelidha. Isarraa fuddee Elsaabeexis dubbatteetti. Qulqulloota Waaqayyo irraa adda nu baasuudhaaf fannoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos diinni keenya ittiin injifatame irraa adda nu baasuudhaaf taabota Waaqayyo irraa adda nu baasu kan barbaadan jiru. Isaan san irraa adda akka hin baane of eeggadhaa. Seera Waaqayyoon nuuf kennameera. Seera Waaqayyo irraa adda akka hin baane of eeggadhaa. Jireenyi keenya Waaqayyo irraa adda beenta waan ta'eef kanaafiyyuu isaan kanarraa adda akka hin baaneef deemsa keenya hundumaayyuu Waaqayyo wajjin taasisuun barbaachisaadha. Ikaaboor jechuun Israa'eloota irraa kabajni mulqamuudha jennee akka dubbanne nutis cubbuu raawwachuudhaan kabaja keenya akka hin dhabne biyya keenya samii sana akka hin dhabne Waaqayyo irraa adda baanee gara galaana cubbuutti gara galaana abiddaatti akka hin darbatamne of eeggachuun barbaachisaadha. Waaqayyoon kabaja keenya eeggannee hanga dhumaatti mana isaa keessaa akka jiraannu hunduma keenya nu haa gargaaru. Ikaaboor jechuun kabajni Israa'el irra sokkeera akka jedhame saba Waaqayyo kan taane Israa'eloota foonirraa cubbuu raawwachuudhaan kabajni keenya akka sokkine Waaqayyo dagachuudhaan kabajni nurraa akka sokkine qulqulleetti dubroo maaramii irraa fagaachuudhaan kabajni keenya akka nurraa sokkine fannoo gooftarraa fagaachuudhaan kabajni keenya akka nurraa sokkine qulqullummaa keenya dagannee xuraa'ummaadhaan deddeebi'uudhaan kabajni akka nurraa sokkine of eeggannee bara baraaf mana isaa jiraannee gaabbii gallee qulqulloofnee sooma fi kadhannaadhaan jabaannee qabsoo kiristaanummaatiin jiraannee dhaaltota mootummaa isaa akka taanu Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaa Waaqayyo kan ulfaate nuuf haa ta'u jedhaatii Waaqayyoon galateeffadhaa.